dhugaa yaala seekoo magaan. Ashama harka fuunee ordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii koo akkam jirtan baga viidiyoo haaraadhaa walitti deebine akkasuma ijoolleen tokko tokko jechuudha koomentii irratti warqii baddee jirta maa badde kan jedhamu koomentii keessan dubbisaan ture himna baay'ee galatoomaa maaliif baddettanii na gaafachuu keessanii kan illee hin banne garuu akka duraanitti garuu liivii galee viidiyoolee akka duraanitti dafee gadi hin dhiifne malee jira jechuudha akkasuma immoo sabskraabiin xiqqoo dabalee jira namoonni haaraan dhuftanii jirtan natti fakkaate baga nagaan dhuftanii baga maatii koo taatanii baga dhuftanii ammas warroonni ishee diimtuu san hin tuqin jechuudha. Ishee diimtuu san osoo hin tuqin yuutuubii kan koozin jettee yeroo ta'e chilaaltu maal jechuudha? Maal jechuudha? Maal akka gootu beektaa ishee diimtuu san jechuudha. Akka gootee subscribe gooteet. Innaa yoo tolaan ta'uu baate jechuudha. Yoo tolaan ta'uu baate immoo maal beektaa? Asuma si fuudheetiin amma kana godhisin jechuudha darbarti. Subscribe amma kan ilaal humnaa illee jechuudha. Tolaan qofa osoo hin taane humnaa illee sin goosisaa jechuudha subscribe yoo barbaadda. Waan hundaafiyyuu baga walitti deebinii baga jiraatanii yuutuubiin yeroo tokko beektanii torbee tokko feesbuukiin na dabbara torbee tokko immoo yuutuubiitti na dabbara torbee tokko immoo feesbuukiin na dabbara baqa akkasii yeroo yuutuubiin na dabbaru gara feesbuukiin deebi'ee feesbuuk irraa 24 ilaala jechuudha waan jijjiiru yeroo feesbuukiin na dabbaru gara yuutuubii deebi'eetiin viidiyoodhaan baqa guyyaadhaan isin wannaa jedha jechuudha so samoon adda darbee kana yuutuubiin na dabbareetuma zim jedha jechuudha yeroo amma immoo gara yuutuubii deebii na goote qalbiin jechuudha akkas baqaan inta badhaanii zimuu jedhee jechuudha akkuma moodii kiyyaatti jechuudha waan hundaafiyyuu arramoo waa'ee jaalalaa irraa haasofnu waa'ee jaalala keessatti yeroo walii kennuun baay'ee barbaachisaadha baay'ee jaalala walii kennuun baay'ee akka barbaachisaa ta'e dubbanna jechuudha har'a namoonni tokko jechuudha namoonni wal jaalatan lamaan jechuudha hanga fedhannatu wal yaadaniiyyuu saalii 24 wal yaadanii waliif hin barreessan waliif yeroo hin kennan yoo ta'e jaalalli isaanii itti fufa jechuudhaaf hin ulfaata. Jaalal jechuun baqa namoonni wal jaalatan baay'ee yeroo waliif kennuu qaban akkam bulte qursii nyaattee akkam oolte misiraata nyaattee jedhanii waliif sa'aatii dheeraa bilbilanii waliif bilbiluu baataniyyuu yeroo waliif kennuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee wantoota kana waan akkamatti naasofne wanti irraa haasa'itu jira sababa irraa haasa'itu jira. Ijoolleen jechuudha ijoollee namoota gargar bahan hiriyootuma ani beeku jechuudha sababa gargar bahaniif sababa yeroo waliif kennuu dhabuudhaan. Fakkeenyaaf yoo inni torbee tokko otoo yeroo hin kenniniif otoo akkam bulte namni nagaa waaqaa hin gaafatin torbee tokko bade maaliif badde jettee ishee yoo gaafatte biiziin ta'ee hojjetti. Hanga fedhe namni biizii yoo ta'e akkamitti daqiiqaa 5 anaaf yeroo dhabu waan jedhu immoo miirritti dhagama. Sababa kanaaf namni gargar bahutu jira jaalalli isaanii itti fuudhiisutu jira jechuudha. Baay'ee jira kana. Yeroo baay'ee waa shamarra wajjin haasofnurraa kan ka'een viidiyoo kana haasa'ee irratti hojjechuudhaaf ka'e malee lafaa ka'eetii miti jechuudha. Walumaa galatti namni wal jaalatu yeroo waliif kennuun baay'ee barbaachisaadha. Ani akka nama tokkotti namni yeroo naaf hin kennu taananii dhugaatiin hin jedhaati hin danda'u nama isa wajjin itti fufuu jechuudha. Namni anaan jaalatu tokko baqa jaalallee kiyya ta'ee hariiroo waliin eegale taanaan ganama akkam bulte dhee na gaafachuu qaba akkam bulte dhee na gaafachuu qaba misaa nyaatte jedhe akkam hojii koo na gaafachuu qaba naa bilbilee baqa bilbilee sa'aatii dheeraa na wajjin haasoo baatuyyuu ana na kunuunsuu qaba jechuudha. Dirqama jaalalli koo fageenya hin daangessu dirqama anis bira jiraadhee na kunuunsuu hin qabu jechuudha. Bilbilaaniyyuu barreeffamaan nama tokko kunuunsuun hin danda'ama jechuudha. Yeroo waliif kennuun baay'ee barbaachisaadha jaalala keessatti jechuudha. Ishee dhiiraaf qofa inni dhiiraa qofa dubartiidhaaf hin ta'u jechuu kooti miti. Dubartiinis jaalalli isheetiif akkasuma yeroo kennitee gaafachuu qabdi wal gaafachuu qabdi. Namni jaalala keessatti yeroo waliif kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha walumaa galatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf anamma namni tokko jechuudha sa'aatii 24 yoo na yaade garuu yoo na barreesse akkam bultee misaa nyaattee akkamii qursii nyaattee hojiin kee akkam jedhee yoo nan gaafanne na yaaduu isaanii akkamittiin beekan. Waan biraa sammuun kee waan biraa yaada malee yeroo sana faallaa waan walitti nama buusu wayi inni yoo naka biraa wajjin haasaa malee yoo naka waan biraa argateeti malee yoo maal jedheeti malee sammuun kee kan yaadu oo biizii ta'eeti hojiitti ta'eeti sababa hojiitti biizii ta'eeti sababni isaa namni tokko nama tokkoof barreessuudhaaf daqiiqaa 5 hin dhabu jechuudha. Dhaabbatee hojii otoo hojjetuyyuu daqiiqaa 5 namaaf barreessa waan jechuu danda'a sababa ta'eef jechuudha. Innaa yeroo waliif kenna jaalalleenis keessumaafiyyuu jechuudha. Ijoollee biyya walirraa fagoo jiranii yoo fakkeenyaaf
otoo dhiira tokko wajjin haasaa abbaa jaalalleen kee wajjin osuma haasaa jirtu yeroo baay'ee namoonni tokko ana masoo jaalallee qabaadhe jaalallee kootii wajjin haasa'e dhiirri biraallee zim jedhee akkuma hiriyummaa na haasofsiisa miti moora immoo dhiirri akkuma hiriyummaa bulummaa sanitti na haasofsiisu yoo yeroo naaf kenne yeroo hunda naa bilbilee akkam bultee misaa nyaattee nagaa jedhee natti dhihaate yoo jaalalleen kee sun bakka akka nama sanaatti nan gaafanne qalbiin kiyyaa utuma nama kana jaalallee koo jaaladhuyyuu jaalalleen koo akka nama kanaattis yeroo naaf hin kennu jedheetini qalbiin kee gara sana adeemaa jechuudha. Kun immoo waan shamarran hunda waan warqee osoo hin taane osoo hin taane waan shamarran hunda qabdudha jechuudha. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadeen yeroo shamarra jaalalleen ati jaalatu sun akka qalbiin ishee gara biraa hin deemne yookiin immoo akka ani koo jaalalleen kee yeroo naaf hin kennu jettee yaada biraa akka hin finne nama biraatti baqasii dhiiftee akka nama biraa wajjin jiraachuu yaada hin godhanne keessa isheetti jechuudha akka jibbi ishee hin guunne akka yeroo naaf hin kennu jettee waan hin jenne ati yeroo kennitee fi kunuun sun sirra jira jechuudha dhiironni akkasuma shamarreenis akkasuma jaalallee keetiif yeroo kennuun dirqama jechuudha. Tokko fakkeenyaaf namni tokko yoo yeroo siif hin kenne isa har'aaf osoo hin taane isa boriif yaada namni kun utuu ana fuudhee yaada manaa na godhate anaaf yeroo naa kennee nan kunuunsu waan jiru tokko shamarran nam dhiira yeroo kennuuf jaallatti waan hunda caalaa nama yeroo kennuuf jaallatti yeroo hin kennituuf taanani boris namni kun yeroo naaf hin kennu boris anaan nan kunuunsu nama kana wajjin ta'uu hin danda'u jettee achumatti dhaabdi jechuudha. Shamarran baay'een namoota jaalalli isaaniitiif sababa kanaaf gargar ba'an baay'een beeku waan jedhu ta'eef jechuudha. Kanarraa kanaaf ammoo jechuudha yeroo waliif kennaa wal kunuunsaa jaalalli warri jaalalli qabdan warri jaalalli keessa jirtan jaalalli keessan isiniif haa baay'atu jecha asumaan nuufillee jaalallee barbaada. Inni akka biraammoo jechuudha shamarran jechuudha. Shamarran maaliif yeroo baay'ee ana gaafii kanatti ta'u jechuudha. Shamarran maaliif nama jaalatu tokko jechuudha. Nama tokko yoo jaalattee maaliif ittiin ibsannu jechuun maaliif akkuma dhiirri tokko jaalallee takka jaaladhe jedhee ibsatutti nama barbaadu san maaliif kan kee godhachuuf iyyaaltu shamarra dhiirri tokko dubartii takka barbaade jechuudha. Dirqama kan isaa godhatami dubartiin garuu yeroo baay'ee dubartiin maaliif fedhii ofii ukkaamsiti. Nama tokko otoo kee ta'u akka kee ta'u barbaaddu sodaattee dubartiirraan eeggamu kun animmaa maal jedhee animmaa borimmaa inni sonarra ani bakkaas jaaladheera anaaf abbaa manaa walaafuunu waliinaa jiraannu jedheeni bor ofii barbaaddee dhufte naan jira mana jennee waa baay'eedhaan of cabsinee fedhii keenya kan dhiisnu meeqatu jira shamarran jechuudha. Kanaaf immoo garuu jechuudha shamarran dhiiraa gadi hin jirtu akkuma dhiiraatti of ilaalii fedhii kan kee bayi jechuudha. Dhugaas hin jedha qoosaan akkasii hin jiru. Ana akka nama tokkootti jechuudha. Nama tokko jaalatanii ani dubartiidhaa hin himadhu minaamin dhugaara bitaataan qaban dirgim godhaniitti kan fudhadha jechuudha nama jaaladhu tokko. Garuu dhugumaa utuma dhiirri tokko ofiisi gaafatee santurri jaalala baay'isaa namatti tola. Garuu ani nama tokko jaaladhe taanaan dhugaas hin jedhaati xaaxaa tokko malee jechuudha hin gaafadhaan. Bakka ani dafariidha xaaxaan qabu nama tokko jaaladhee kan koo haa ta'u jedhee yaade taanaan immoo dirgim godhee itti baqa dirgim maqaan sin jaaladha kan koo ta'ii anaafsi kan walii ta'uu qabna jedheen gaafadha jechuudha. Sodaatu kun qabu garuu shamarran keenya Oromoon baay'ee sodaatan. Kun immoo hafeera bara dhiira shamarran jechuun hafeera nama jaalatu tokko shamarranis gaafachuu eegalameera biyya biraa irratti jechuudha. Nuti shamarran Oromoo safuudha minaamin safuu jechuun nama jaalatu tokko kan sin jaaladha jedhanii itti immoo maal safuu jechuun immoo waan biraati. Kanaaf jechuudha takka sodaatiin nama jaalatu tokko dirgim godhiti itti himadhu jechuudha. Jaalala kee ibsadhu nama waan tokko sinitti himu nama jaalatu tokko jechuudha. Nama jaalatu tokko yoo kan akkanumatti otuma jaalattu yoo dhiiftee jechuudha keessa keetiin badu. Mucaan kun ikkoo nan jaaladhan ture mucaan kun ikkoo akkas ture jettee yeroo hunda gaafista. Garuu nama jaalatu san akka jaalattu itti himte taanaan jechuudha. Yoo kan keeyyuu ta'uu baate sitti qallala. Bakka bareera namni waan ta'eef si dhiisaa jechuudha. Yoo garuu otoo ittiin himin akka nama jaalatu sana yoo dhiifte baraan bakka gaafii sitti ta'a. Kanaaf jechuudha. Sodaa tokko malee nama jaalatu tokkotti ibsadhu dubartiinis jechuun barbaade. Kabraammoo jechuudha. Dubartiin eenyu gad jirti? Maaliif dhiirri qofti yeroo hundaa nama jaalatu kan ofii godhata? Maaliif dhiirri argitanii dubartii takka jaalatee fedhii bakka yeroo san waliin haasa'uu barbaada taanaan simpulchuun bara.
Siin bulchuu bakka saadii damee afur bareeddu ko noo fedhii keenya ukkaamsinee keessa galee zum jennaa jechuudha. Garuu dhuguma dhiirri tokko jechuudha. Kuni dhugaadha. Dhiirri jaalatame taananiin gurraa isaa namni hin danda'u. Dhibbarra godha. Dhugaa isin lakki gorsi koora sirrii miti natti faqa. Sababni isaa isinitti hafoo dhiirri tokko ani si jaalladha jedhanii itti himuu taanaan basmaa. Bakka isa malee addunyaa kana dhiirri hin jiru. Ani garuu waan ofii kiyyaa dhiiratti baddeessoo taane garuu waan hin argeef shamarran himatti argeera. Ani isin jedheera himachuuf illee dantaan qaba. Nama tokko jaalladhe taanaa ittiin hima isin jaalladha manaam. Dantaan qabu. Garuu kana dura itti wanna jedheen beeku malee. Garuu dhiironni tokko jaalatamnaan dhibbumarra of ka'a dhibbumarra dhugaa rabbii jechuudha. Bakka dhiirri addunyaa kanarra akka waan dhiirri isa malee hin jirreetti jechuudha gurraa godha. Naa sababa shamarran keenya illee sababa kanaatti dhiirota keenyatti wanna jechuudha. Garuu dhiironni tokko dhiironni lammii biraa jechuudha. Dhugaa rabbii dubartiin jaalattee yoo itti basmaa jechuun irrifachiisanii in kunuunsanii jechuudha. Yookaan jaalala san simachuyyuu baate dhiirri suni isheedhaaf yookaan jaalallee biraa qabaatu yookiin jireenya biraa kan qabaatu yoo namni sun yoo ta'e yoo annachuu akkuma waan jaalala sana simateetti kunuunsa malee akka dhiira keenya bilbila irratti cufee bakka dhibbarra godhee biraawun intin hin jedhu. Naa akkasana waan hundaafiyyuu jaalala nama jaalattu tokko maluma malaan jechuudha. Isin jaallattoon ta'e akka barbaaddu fuulduratti agarsiisi jechuudha. Naa dubartiin malaa beekti waan ta'eef jechuudha. Har'a kanaadha jechuudha. Kana caalaa wanni naasa'u maaltu jira? Wanni naasa'u kana caalaa hin jiru. Naganaaf tura baddee waan jettaniif dhufe har'a walitti deebina. Viidiyoo biraadhaan ammas hin badu. Baay'ee sin jaaladha. Naganaaf tura.